Sinan jechaa jira atumti mee ati miira of tuulummaa mee of keessaa gati. Sammuu isi warri badoon kun sirbi ani garaa faarfannaatti deebise tokko ni jira. Sirba jaalatamaa artistii Haacaaluu Hundeessaa. mee viidiyoo waylaalee deebnamee bas gaabeera. Meetiko gataime ija keessan silala akka ajaa'ibaa. Boo'icha Nagaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabaloo Miidiyaa fi maatiin YouTube chaanaalii Dabaloo Miidiyaa baga nagaan dhuftan isiniin jecha anis kunoo akkuma kanaan dura viidiyoo garaagaraa isiniif maxxansaa ture amma immoo gara viidiyoo reaakshiniitti deebi'uudhaan viidiyoo garaagaraa viidiyoo nama bohaarsan walitti fufunaan isiniif fideen jira. Egaa warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan warroonni chaanaalii kanaaf haaraa hin taanellee akkasuma like gochuudhaan commentis naaf kennuu hin dagatinaa isiniin jecha viidiyoo kana booda kanan maxxansu viidiyoo reakshinii waan ta'eef viidiyoo akkasii waan ta'eef warri subscribe hin goone ammas irra deebiin isinitti himaa subscribe gochuudhaan akka na jajjabeessitan akka na bira dhaabbatan isiniin jecha. Egaa kana booda viidiyoo gaafa maxxansu gaaffiin isin gaafadha. Anis gaaffii sanarra dhaabbadhee gara fuulduraatti badhaasa isiniifan qopheessaa. Gaaffii abbaa gaaffii sirrii deebise har'aaf garuu gaaffiin isin gaafadhu kanarratti gaaffii toluma naa deebisti jechuudha. Inni har'aa kun badhaasan qabu. Kana booda viidiyoo 2-3 badhaasan qabu. Viidiyoo 2-3 booda gaaffii keenya badhaasa laachuun itti fufna jechuudha. Gaaffiin keenya har'aa kana fakkaata. Egaa koomentii jalatti yaalaa isiniin jedha. Deebisa immoo viidiyoo lammaffaa irratti isiniif himaa jechuudha. Egaa like gochuu hin dagatinaa. Yaa bareedduun tala alabbaa mulaatu ittoo ilkaan keerra waggaa sadii nyaatu yaa gurbaa bareedaa samallayyoo xurii barataan barbaadu sabbaa makiinaa malee beenna jalaa ture an barataan fedhubbaa makiinaa malee beenna jalaa ture. Gudinu godhe miinaani egaa baay'ee namatti tola. Hin danda'amne dhugaa rabbi. Mucaa kana jajjabeessuun keenya dirqama. Mee amma immoo faarfattoota Oromoo gaafa qooqa isaanii loqoda jijjiiranii faarfatan. Gaafa faarfattame jaalallikii hundaan oliiti lubbuu keeyyuu amanaa kenniitooti. Izana ilaala. Sida tokko nun takka jedhee faarfatu. Jaalalli kee jechuun barbaaddani jaalalli kee hundaan oliitti lubbuu keeyyuu ammanaaf kennituutti. Maal ta'amoo haa tokko akkasitti faarfatu. Maanni sime jaalalli kee jaalladhu hin jedhuuti. Sirabbu maanni qajeelime qajeeli. Oromiifaan faarfattani Oromiifumaan faarfatu. Yoo Ingiliffaan barbaadde immoo jaalalli kee seedu kana jaalalli kee itti miniire Ingiliffaan faarfatu hin dandeessa taanaan Amaariffaan taanaan lolaa jedhi faarfatu hin dandeessu taanaan immoo yeedeen dhiisi maal hojiitti rakkatta qooqa sirriidhaan isa dandeessuuni dubbadhu faarfatu lolaa waxii hin jedhini yoo dandeesse isuma dandeessuun itti mudhi. Afura keessan bashiti waan barbaade keessan bashi maal ta'e garuu Faarfattoonni keenya egaa har'aa kaasaatii of eeggadha. Uummata isin irratti kaka'uu jalqabeera. Afaan Oromoon qajeelcha faarfadha. Gaabraa goose ilan atis of tuuluu kee dhiisitti adabadhu dhuge natu sii gaabbaas an barbare atis laan akkana
Maal fokkoraa gedhee sitti dhuge. Natu sin gabbata. Lolee lasi soo egaa ቁጭ ብዬ አልጠጣም. ለማወራረድ ሂሳብ አለ. ዋይ ዝም በል. አድብ ይላል ዋይ. ለዚህ ነው ፊት ላይ የሚደፋ. እንደደ እንዳልዘጋት ወደ ከልቢ ያ ለሱ ለኔ ነው የሚደረብ ምን አባክ ታውቃለህ ለሱ ለኔ ነው የሚደረብ ወይ ታውቃለህ እሳቸው ለኔ ነው የሚደረቡ ለኔ ነው የሚደረቡት ወይ ታባክ ታውቃለህ ዘመድ እኮ ሶዳ እኮ ነን የታባክ ታውቃለህ ለሳቸው ለኔ ሶዳ ነው ለኔ ነው የሚደረቡ አማቼ ቀበኝ መከየረቶ ሎልቲ አንተ ነው ኮባ ትነገጠገጡ በርቴት ነራቶ ሎልቲ ዳጃር ከፈላዳው ቢገይፈኒ ለዚህ ሰውዬ አራዳው ነው ማለት ነው Malan nama bahasa dia balata ega kafaladha dia bayi sokke bayi namatti tola gurbaan kunis baay'ee danda'a. Mee viidiyoo ilaalee deemna mee bas gaabeer. Meetii koo gataa'ime ija keessan si laala akka ajaa'ibaa. Boo'ichaan itti fuftaa jechuudha sattaan immoo. Meetii koo gataa'ime. Oromoon aadaa qaba, duudhaa qaba, safuu qaba. Ija keessan si laala akka ajaa'ibaa. Wan jarjartuu fakkaata jarjariin suuta suuta. Ay Oromoo. Taa'ina haasofsiisi. Qomoxxoo xaanana. Akkan siif ta'uun gartaa. Konfiidensii dhuma eessaa fiddee? Akka ajaa'ibaa. Aduu. Mata duree walannoo keenya of tuulummaa. Siinan jechaa jira atumti mee ati miira of tuulummaa mee of keessaa gati. Akka waan akka keeta san jirre eessa maal ofiitis ta'e barra of keessaa. Isa kaan diyaabiloos jettee maqaa dhooftee ofii kee Mikaa'el Gabri'eel of kootee. Akka waan of qofte waan hunda dandeessu hojii kee godhattee nama kaan hadheessu. Isa kaan jallinaan cubbuudhaan lokkooftee ofii kee qulqulluu ergamaa of gootee. Miira of tuulummaa of tuuluu barattee qaawwana naa himuuf arraba qarattee abaluun akkasii abaluun akkanaa nama ana malee namni hin jiru amuna jettee hin dubbatiin barunduu namuma nama caala jettee hin mammaakiin ara waaqatu bifa isaanii uumeen maraa miila lama qabdaa ijaaf kurris lama maal kenna adda taatee caaluu feeta nama tarii qarshii qabdaa yookaanis qabeenya garuu nuuf qarshiin kee miti dhimma keenya garuu nuuf qarshiin kee miti dhimma keenya of keessaatii baasii madaala namummaa qabaattees yoo abdees itti yaadiin hama namummaa isaatiif qofa kabaja ilma namaa namummaa isaatiif qofa kabaja ilma namaa waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Asikaan jiru laan asikaan jiru. Galtu maal taate? Bashee. Oo. Akkamitti nan kaa? Akkamitti nan kaa? Maal taate? Na rakkisaadhaam. Maali ati moo banna inta akka durtuu deeqaadhaam turte. Adeemnu ree. Hin deemna ka'ii. Dugdee na dhukkubaadha baasee. Haa rakkina. Dugdee koo na dhukkubaadha. Maal hojjettee si dhukkubaa? Ammoo irratti keera dugdee koo. Qonna qotuu jalqabdee yaati. Qonna maaliin qota dugdee koo na dugdee koo. Maala dugdee kam nama dhukkub. Ol jedhu daddabaara qotu deemna. Yoo feetan ofirra deebi'aa sitti namaara ofirra deebi'aa deebitan taanaan
Engadda agartaniitu engadda akkanitti ol utaalee gad utaalee isin irra babbadila. Kanaafuu amma ofii keessanii dhaati deebi'a. Yoo lubbuun kee hin badu jette yoo lubbuun kee har'a galgala jannata galee gadi hin deebi'u yoo jette amma ofirra galgalitti sokki. Atis akkasaa sokkisi jedhaadhaa sokki. Idaartam natti na deemini natti na deemini. La adaraasira natti na deemini la. Adaraasira seera sodaan sidhiisaa haara natti na deemini la. La ofirra gaggalagalinni as galagashaati achi ofirra natti deebi achi deebi. Deebi adaraasiraan sin jedhu. Egaa hordoftoonni YouTube chaanalii Dabaloo Miidiyaa viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhiyaadhee ishee kana fakkaata. Egaa viidiyoo kanatti akka bohaartanii fi bashannantan shakkii tokkollee hin qabu. Egaa viidiyoo kana ilaaltanii booda laayikii akka gootanii fi akkasumas sabskraayibii akka gootan shakkii tokko hin qabu. Egaa kana booda viidiyoo riyaakshinii kana caalaa babbareechee amma wantoonni tokko tokko waan rakkisaniif kana caalaa babbareechee yeroo itti isiniifan dhiyeessaa. Isin immoo sabskraayibii keessan na duraa hin qusatina. Akkasumas immoo laayikiin na duraa hin qusatina. Laayikiin viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf gargaara waan ta'eef jechuudha. Egaa gaaffii keessan gaaffii gaafatame immoo koomentii jalatti barreessuu hin dagatina. Egaa yeroo itti badhaasa qabaachuu danda'a waan ta'eef akkas naaf godhaati koomentii jalatti deebii akkasumas yaadaa fi qeeqa yoo qabaattanis akkanaaf barreessitan kabajaan isin gaafadha. Nagaatti. Baay'ee baay'ee.